Hiree ke ofladhu Hiree ke jiradhu Hiree ke rakkadhu Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargine deebine facaane Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne ani diranna be dira chalu Gota gota chalu ya walkitte biya lenca cungkursan jalanne kufte ya chalu dira mbate tasasarenya tin tasasarenya te gota gota mbate Achalu digni ke dalota bikilchu igni ke dalota bikilchu lafen ke gota jaru Eda midani demura midamu tu chala Sila onne dugan mite Gootni onnee ibiddaa kan yeedalloon saasoo giddaa sun maatii fi firoottansaa dinqisiifattoota isaa bira erga du'aan butame waggaa tokko guutuuf guyyaa 2 qofaatu hafee jira. Nutis torbeetti daqiiqaa nuuf kenname keessaa har'a torbee Hacaaluu Hundeessaa jechuudhaan akka maatii aartii Oromootti akka jaallattoota isaatti daqiiqaa 7tti diraamaa hireedhaaf kenname keessaa walakkaasaa yaadannoodhaaf goonee jirra. Charane warqame hubqonqo nabote Charane warqame hubqonqo nabote Disene eda kinubane Disene anatin fakane Disene Yache maaf nun kuuftu eega nyaachuu qabdee goota filtee nurra bubbulte tajaarraa lakkoofsiftee har'as nyaachaa jirta beelaa fakkaatte nama nyaattuuf dhiiftu maaliif addan baaftu gantuuf dawwee nyaattee goota maaf hin dhiiftu kan garaasi guutu abbaa garaa dhiiftee
goota mudhii ribuu maalumaaf filatte maalsaa sitti tolaaf dachii goota nyaatta dhiiga keenya dhugdee bu'aa maal argatta barumaan sooratta gootota qaqqaalii oromoon maal yakke badiin keenya maal sii dachee yee dachee biyya koo bakka uumama koo maaliif nyaatta foon koo maaf dhugdaa dhiiga koo qaqqaalii kanneen gitan qabne sababii dhuma keef goota meeqa dhabne leenca sii falmatuu fi waruu si cuffatu adda baafteen barreem edaa gowwaa dhaatu yaadachii sittimuu dhugaasa karaa cabee yaasu buruksee malaasa dhugaa ifa jiru sobaan hin fakkeessu anas nyaatta malee sobaan an sin faarsu gantuu akka goobanaa fi qadiidaa wannabee kan lammii gurguru diina dura qabe yeeyyii hoolaa keessaa kan sophee fakkaatu kan keessi bineensaa gogaa hoolaa uffatu kan sagaleen leencaa garaan waraabessaa fayyaa nama awwaalu ilkaana addeessaa dugda keetti baattee isa kunuunsita goota jabarbadaa immoo garaa keetti nyaatta otuma nyaattee gootota oromoo nyaatta qaqqaalii ijoollee oromoo akkamiin dhudhaata cubbuu sittiin ta'uu dhiigni ijoollee haqaa deebbiin kee maalinni gaafa guyyaa waaqa nutu wallaallate jibba keenya malee goonni shiran beeku fuuldura isaa malee kan nuti daganne gaafa taaddee birruu kan fayyaa awwaalamne utuu lubbuun jirru kan nuti hin beekatiin gaafa agarii gaagurtee gaafa eebbisaa addunyaa daandii irraa harkifte gaafa seegalte dubbiin heerri uumaa jallachuu nutu dagate malee gaafa sooda hooddachuu lakkii dhiisi yaadachii yaa handhuura biyya koo bara baraan soorachuu lubbuuf dhiiga goota koo gootota kalee nyaatte seenaa isaanii dubbata qaqqaalii beeknus dhabneet mar'immaan nu gubata duuti eebbisaa addunyaa usmaayyoo dabalatee Yoosef gammachuu nyaatee maaramee galaafate jireenya ayyaanaatu bo'aaf awwaala dhabee daadhii galaanis du'eet kichuun meeqatti cabe otuma kanaan jirru jiruuf jiraa wallaallee jajjabduu ilmaan ayyaa meeqaatamaa awwaalle abuko bacholoni neger abuko kimma arrachisa abuko ko baranam beku abaye ofna sassachisa abuko bataskana sodu abaye federala tega abuko wangargar no base abaye ramu matu beka abuko wakanati sete abaye absata uni abuko alabulaniti abaye korra duganiti abuko bela sobsaniti abuko dina jesaniti abaye office duaniti yandanko anuki jimadau ina chalu turi sitatau yandanko anuki jimadau igna cheko turi sitatau Caalii attam jirta caalii abbaan guddaa caalii abbaan gaarii ana haa caaluudha na yaadattaa laata miltoo bara durii wal argina jennee beellamnee walin argin hafne battalan godaane tasa addaan baane nagaas sittin dhaamne lakkii nagaan dhaamne anoo eenyumattu hundeessaa boonsaattu guddattuu horoottu anoo nagaan dhaamne shamarran kiyyattu haadha ijoollee kootii jaalallee koo faantuu amboof finfinneettu biyyee oromiyaattu yooman fucha argadhee lammiitti nagaa dhaame humna ergisaatiin battalan butame lakkii nagaan dhaamne dhiirri nagaan dhaamu maatii fi lammii keessaa yemmuttii butamu haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee
warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate. Egaa boonyiin sin deebisnu mimmaan lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra haa ta'u kaa kunis jennee. Hacaaluu Hundeessaan jedhama. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jaraa. Hangariin garaa siree nooraan garaa dhiggeessa ayyooman garaa hiree ana Hacaaluu Hundeessaa. Nanjore ka fumati na kore ka. Nanjore ka fumati na kore ka. Ya jolle biya koti. Gundum tunado koti. Qabsaa'ota Oromootu dugdat baatee 4 kiiloodhaan ga'e har'a isaan abbaa meeshaa ta'anii nu fixaa jiran. Kana dubbiin achi qabaan as qabaan hin barbaachisu. Kana uummanni Oromoo hundi hin beeku. Gumaan ilmaan Oromoo, dhiigni ilmaan Oromoo akka dhangala'eetti nafu. Abadan hin nafu. Kun jiruus miti jiruu akkasitti itti fuftan. Qabsoo kaleessa qabsaa'onni keenya wareegama barbaachisu kaffalanii asiin ga'aniiru qabsoo. Dhaloonni kun immoo qabsoo kana fiixaan ba'a. Fiixaan hin ba'u taanaan immoo biyyattiin kunis nagaan taata. Ammanuma. Nuti akkasitti jiraannee isa dhumaa kanan sinitti immoo uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti isin quba qaba. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Roorroqee ofitti dhuftee taphaatu tattaafatan. Yoo yartuu nama nyaarte maal saataan ilaalu nyaara dhoowwatu malee. Akkasii lamuu nyaaree biyyee nyaachisuu malee. Yoo si hartuurra aananii gaafa sodaataman. Randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti. Randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti. Shira yartuun dadhabee eeqee godaanuu. Kabajamtoota maamilootaa fi hawaasa baankii Awaash baga gammaddan baga gammanne. Baankiin Awaash seenaa baankiiwwan dhuunfaa biyya keenyaa keessatti kuufamni maallaqa herregasaa birrii biiliyoona 100 caalee jira. Bu'aan kun kan argame kabajamtoonni maamiloonni keenya amantaa baankii keenya irraa qabdaniin fi baankii keenyaa waliin hojjechuu keessaniin waan ta'eef carraa kanaan maamiloota keenya hundaaf galata guddaa galchaa gara fuulduraatiifis caalaatti isin tajaajiluuf qophii ta'uu keenya ibsinaa galanni isiniif haa ta'u jenna. Baankii Awaash. Arjoommiin heera uumaa ganamaa keessaa tokkodha. Xiqqeessinee kenninu dachaa godhee deebisee nuu kenna. Duudhaa jaalalaa kan uumamaa kanaan immoo jiraanna. Jireenyi tolee hegereefis tolee jiraata. Otuma dubbannu inni hin oolle sun dhufnaanoo. Kunis seera uumamaa keessaa tokko mitire. Jireenya maatii keessanii uumaaf galata galchaa fi hojjechaa baroottanii forattan sana
eenyutu itti hufsiisa eenyutu dhiphina keessaa isin baasuuf dafee anoo jira isin jedha Awaash abbaa arjaa jireenyi keessan tolee akka itti fufu inshuraansii wabii jireenyaa Awaash Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedina uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu komishinichi Oromiyaan ardii Afrikaa dabartee addunyaa akka hawwattuuf ifaajii hojjechuutti argama. Faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Oromiyaa daawwadhaa. Maaliif akka kana jajjarsitee na waamte nagaa dhabne? Maalirratti waliif galtanii boonsaa wajjin? Maalirratti walii galle? Sirriitti jakoo keessan ilaalaa taase. Maalirratti walii galleen sin jechaa jiraam? Eenyutu sitti himee natti? Eenyuyyuu haa ta'u isa maal si galchisiin maalirratti waliif galtanii waa'ee kolaalchisee maal laasuuftanii isin boonsaa wajjin? Abuutolee sittani matas gabbaa inni dhaggeeffadhu. Yeroo darbee balaa guddaa kana keessaa bahuudhaaf deemee kadhadheen ture. Innis waan biraa natti himee na wajjin bashannanii naan jedhe. Bashannana maali? Bashannana maali isa wajjin akka bashannantu walii galtan? Mee isa natti himee? Bashannana jechuun bashannana jechuudha keekkaa maali? Bashannana isa kam isa natti himee bashannana maal bashannanuu barbaaddan? Hiikaa biraan qabu. Anis bashannanumatti hin beekamne qabu. Inni bashannana isatti jettu kanatti yaadaan jiru. Inni waan biraa garaa isaa keessatti yaadaa jira. Isa immoo tokko nama natti himee deeme kuna. Utuu anatti himee sitti himaa maal taatee qabu? Dhoksaan biraa waan tokko iyyuu hin jiru. Na dhageessaa? Ana barumsa koo irratti na hambisuuf jettee dogoggoran taane keessan seenii. Jireenya kee dabarsitee hamaatti laatiin. Jireenya koo balaarra buusu. Garuu jaadadhu jireenya kee kan balaarra buuse anadha. Utuu rakkina guddaa akkasii keessa jirtu immoo qofaatti si dhiisee deemuu hin danda'u. Sisiran dhaabachuun qaba malee. Anaan rakkina keessaa na baasuudhaa fi anaan abidda keessaa na buttee na baasuudhaa fi abidda harkaan qabatta jechuudha. Akkamitti yaadaa jirta? Wanti fedhe haa uumuu malee barumsa kee addaan kuttee asiitiin baatu. An barumsa koo akkan addaan kunneefidha kanati kashalabummaadhaan isa wajjin ciisuuf murteessite. Naaf deebisika. Barumsa koo akkan addaan kunneefidha kanati amma kana isa wajjin walii galte amma kana. Baay'ee nama gaddisiisa. Hello. Hello, Abdi nagaadha. Nagaa kootee akkam simbo? Nagaadha galata Waaqayyo. Hojiin akkam? Fooyyofteerti. Kan hojii baay'ee sodaachisaadha simbo. Baay'ee sodaa guddaa yaaddoo guddaa keessa jira simbo. Maal taate garuu maaltu ishee mudate? Sadii seenaan isaa dheeradha. Isin akkam? Nu nagaadha. Harmeen baddee hin jechaa jirti. Silas miira keessa teessee taasofte natti fakkaata. Harmeef garaan na citaa jira. Simboo akkamitti dhala namaa du'aaf jireenya jidduu jiru gatii koota akkamiin naan jette? Akkamitti akkas jedhamu? Simboo harmeen gara jabina akkamitti nama koomaa keessa jiru dhiisii kootu kanaan jette? Haadhummaan kanaa namummaan kanaa simboo
harme jedhee amanee sii fudhadha. Gadaamessi haadha kan deesse qofaaf miti. Hundaafuu naa barra. Abdii dhugaatillee balleessiteerta. Bilbila irratti cufuun qabdu ture. Gar malee arteertiin bu'aa turte garaasi nyaattu. Ammoo waan kana bilbileefiti soorii jedhiin. Hin jedhu simboo. Maaliif hin jedhu? Akkamitti iddoo urjii hawwiti siin? Baay'een gadda. Dhiisa abdii koomaa sitti dhaga'amina. Garuu bilbileetiin soobiti chaarjiin irratti fixe jedhiin. Simboo hin jedhu. Anatu bilbila irratti cufee itti hin. No abdii akkasin jedhamu dubbii salphisii halmeen gar malee aarteetti. Simboo baay'ee itti qaana'ee harmeetti. Baay'ee itti qaana'ee. Haadha qabeenyatti amantiirraa dhalachuu miti hiyyeessa daaraa keessa jira irraa dhalachuu na wayya simboo. Anaaf isa na wayya. Tokko natti hime akkasin irratti walii galtan natti hime akkasis yaada isaa hojii walii galtee natti hime. Qabu akkasumatti na amana isa dhugaadha na amana qabu. Na duukaa bashannani jennaan toleen ittiin jedhe yaada akkasii akka inni karoorsee jiru waan tokko hin beekuun. Amma akka sedhee natti himee deeme inni ofiisaati. Yaada isaa guutummaa guutuutti akkatti walii galtee fi akka wanta barbaade gochuu danda'u natti himee deeme. Waan ati dubbattu kun anaaf saaraadha qabu. Iftuwaan rakkina keessa seene keessaati karaa mataa kootii ba'uu nan yaala. Piliis waa'ee kootiif jettee jireenya mataa keetiin balleessi. Ana akkasitti kan yaadni sitti maan jira qabu. Walii galtee isaan hin beekun ture. Wanta inni karoorse hin beekne waan tokkoyyuu. Piliis maaloo. Akkatti na jalaa miidhamtu hin barbaadu. Kan kee malee kan korakkoon qabu ture. Iftuu. Ani barnoota koo akka addaan gunnee fittee akkatti gatii kaffaluu barbaadaa jirtu beeka. Garuu sun ta'uu qabu ofirratti murteessuun sirra hin jiraatu. Rakkina keessa seene keessaan karaa mataa kootii ba'uu nan yaala. Piliis akkatti na jalaa miidhamtu hin barbaadu. Kana ramma kana guddisee sitti dheekkamee sitti haasa'eefis yaadne. Ani rakkinan keessa jiru karaa mataa kootii furachuu nan danda'a. Rakkina meeqa dabarsee nas ga'a. Kun anaaf natti hin ulfaatu. Anaaf jettee rakkina kana keessan seenii piliis iftu piliis. Ani rakkina mataa kootii karaa mataa kootii furachuu nan danda'a. Kanaan dura isaan qabsoo jireenyaa kana caalu keessan darbee dhufe. Hunduma isaanaaf jettee akkati gootu naa gala garuu hingaa barbaachisaa miti kana caalaa gatiin kaffale. Ta'us kan korakkoon qabu kan kee malee. Akkasiin jedhin kan kees rakkoon qabaataa bara. Akkatti na jalaa miidhamtu hin barbaadu. Qabu ofii keetii miti rakkoo guddaa kana keessa kan seente. Utuun hin jirutee rakkoo kana keessa kan seenne garuu beektamti. Tolee inni naaf gala. Tolee amma deemnee haasa'aa deemna akkatti akkamitti akka sirreessuu dandeenya. Atoo maasitti dhaga'amin biroo koo inni guddaan akka isheen fayyitu rabbiin kadhachuudha. Anaan isatu ni yaaddisa. Rabbi urjii faraaraa haa godhu malee. Otoon dhufee gaafadhee natti tola ture. Garuu amma waan ta'e dhiisee biraa deemuu hin danda'u. Atis immoo waan sirrii hin goone irratti cufuu hin qabdu. Amalaan itti mootoo qabdu. Ana na gorsaan turre. Maaliif isheedhaan walitti buuta? Jaalaluma siif qabdurraa malee dhugaa aanteen akka nama hin jibbine sirriitti beekta miti. Baay'een gaddisiin ba'u. Nama kamuu haala rakkinaa kana keessatti dhiisitti kottu hin jedhamu. Siinu badha abdii koo. Kan biraa firri ishee eenyutu si bira jira? Fira jettee? Urjiidhaa bara simboo. Eenyu qabdu urjiin eenyu nuun qabdu? Baay'ee nama gaddisiisa. Si cinaa dhaabbachuu hin dandeenye soorii. Uumaa miti simboo. Otoon dhufee baay'ee natti tola garuu dhufuu hin danda'u. Gaafa qayyoo jedhe wal barra kaa ta'u. Amma akkam jirti garuu? Balaatu ishee qunnamiti. Balaa akkamiiti? Utuma waliin bashannanaa jirru motorri qabatee boolla seeneen. Baay'een gadda. Amma koomaa keessa jirti jechuudha? Eeyyee simboo haala gaarii keessa hin jirtu. Waaqayyo karaa ishee haa goru. Hundumaaf waan ta'eedhaaf bilbilii soorii jedhiin. Yoo ati sin dandeessu ta'e ani ittiin si hima. Yeroo siif mijatteetti immoo kootuutiin nu ilaalisu. Tole, ayyaala. Galatoomi simboo. Atumti illee gara koo gorii na gargaaramee. Jabaadhu. Abdii akka hin kutanne. Kun wanta nama kamirraayyuu ga'uu danda'u. Akka fayyitu abdiin qaba.
kabajamtoota maamilootaa fi hawaasa baankii Awaash baga gammaddan baga gammanne. Baankiin Awaash seenaa baankiiwwan dhuunfaa biyya keenyaa keessatti kuufamni maallaqa herregasaa birrii biiliyoona 100 caalee jira. Bu'aan kun kan argame kabajamtoonni maamiloonni keenya amantaa baankii keenya irraa qabdaniin fi baankii keenyaa waliin hojjechuu keessaniin waan ta'eef carraa kanaan maamiloota keenya hundaaf galata guddaa galchaa gara fuulduraatiifis caalaatti isin tajaajiluuf qophii ta'uu keenya ibsinaa galanni isiniif haa ta'u jenna. Baankii Awaash. Arjoommiin heera uumaa ganamaa keessaa tokkodha. Xiqqeessinee kenninu dachaa godhee deebisee nuu kenna. Duudhaa jaalalaa kan uumamaa kanaan immoo jiraan. Jireenyi tolee hegereefis tolee jiraata. Otoma dubbannu inni hin oolle sun dhufnaanoo. Kunis seera uumamaa keessaa tokko mitire. Jireenya maatii keessanii uumaaf galata galchaa fi hojjechaa baroottaniif horattan sana eenyutu itti fufsiisa. Eenyutu dhiphina keessaa isin baasuuf dafee anoo jira isiniin jedha. Awaash abbaa arjaa jireenyi keessan tolee akka itti fufu inshuraansii wabii jireenyaa Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedina uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu komishinichi Oromiyaan ardii Afrikaa dabartee addunyaa akka hawwattuuf ifaajii hojjechuutti argama. Faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa. Oromiyaa daawwadhaa.
gadaan erga keenyatee gabaanis keenyataa odaa elektirooniks handhuura oromiyaa finfinneetti boolee irraa ka'ee guutummaa oromiyaatti dhiyeessii meeshaalee elektirooniksii kompiitaraa fi meeshaalee kompiitaroota bilbiloota ammayyaa taabileetiiwwanii fi bu'aawwan teeknooloojii hunda of keessatti qabatee isin eegaa jira. Odaa elektirooniksii dhuftanii maaltu jira jedhame hin gaafatamu wanti dhabame hin jiru. Marree warreen baaqees ta'ee jilmaan fudhattanii magaalota oromiyaa irratti raabsuu barbaadaniif carraa bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Waajjiraalee mootummaa bittaafis ta'ee liqiin haala mijataa qabna. Marree koottaa meeshaalee qulqullina gatii madaalawaan nu biraa argattu. Warreen sababa adda addaatiin dhufuu hin dandeenyeef bilbiltanii yoo nu ajajjan battalatti iddoo jirtanitti isin biraan geenya. Teessoon keenya boolee gamoo oromiyaa darbii tokkoffaarratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 911 duwwaa 7 yookiin duwwaa 944 22 83 44 nuuf bilbilaa. Odaa elektirooniks.